Lakkeessa guyyaa kibxata kaleessaati yaardaan qilleensa Itoophiyaa magaalattii qubachuu akka hin dandeenye siman. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalaa guyyaa har'aa dhimma waqtaa irratti ibsa kennaniin naannichatti rakkoon nageenyaa mudataa akka jirus ibsaniiru. Qaamoleen walitti bu'iinsa keessaa qooda fudhataa jiru jedhan mariitti akka deebi'an gaafatan. Hamza Hussein gabaasa dabalataa qaba. ባለፉት ጊዜያት ጀምሮ በክልላችን የተለያዩ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር ያጋጥማል። የጸጥታ ችግሩ rakkoo nageenyaa dhiyeenya kana naannoo keenya iddoowwan garagaraatti mudataa jiruun daandiiwwan cufamanii uummanni bilisaan socho'uu dadhabee miidhaan hawaas dinagdee daran yaaddessaa ta'e mudateera. Irruma caalaa ammoo caasaa nageenyaaf jiraattota gidduuttis walajjeesuun waan heddumaateef naannoo keenya keessatti bu'aa osoo hin taane kisaaraa guddaatu mudataa jira jechuun ibsaniiru qondaalli olaanaan naannoo Amaaraa kun. ይገኛል። walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessatti erga dhalatee bubbuleen daran gadduu fi yaadda'uu miidiyaa naannochaa irratti kan ibsan pirezidaantii naannochaa Dr. Yilqaal Kaffaalee turan. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaa naannawa magaalaa Laallibalaa humnoota mootummaa fi hidhattoota gidduu walitti bu'iinsa uumameen walakkeessa guyyaa kibxataa kaleessaa xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa magaalattii qubachuu akka hin dandeenye jiraattonni BBC'tti himaniiru. Guyyaama kana raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa hidhattoota maqaa faannoon socho'aa jiru jedha irratti tarkaanfii akka fudhatu akeekkachiisee ture. Jiraataan BBC'f yaada isaa kenne. ሽምሻ አካባቢ ነው የተኩስ ድምጽ አልሰማሁም። በረራ ግን ተመልሰው xiyyaarri jalqabaa kibxata kaleessaa Finfinnee irraa ka'uun Laallibalaa qubateera. Laallibalaa irraas imaltoota qabatee gara Finfinnee deebi'eera jedhe. Guyyaa sa'aatii 6:50 irratti garuu xiyyaarri Laallibalaa qubachuu qabu rakkoo uumameen deebi'uu dubbatan. የፋኖ ጥርጣሬ ልዩ ኮማንዶ ሊያወርድ ከአዲስ አበባ መጥቶ እንደሚያርፍ ነበር የተሰጠው ጥቆማ ይሰጣል። miseensonni raayyaa ittisa biyyaa dabalataa xiyyaaraan gara Laallibalaa dhufaa jiru oduun jedhu erga faca'ee booda hidhattooti faannoo jedhaman buufata xiyyaaraa kana to'achuu isaanii dhagahamu jiraataan kun himaniiru. jiraataan biraa ammoo walakkeessa guyyaa kibxataa dura buufati xiyyaaraa hidhattoota kanaan to'atamuu ibsan. waan buufata xiyyaaraa kanatti mudate adda baafachuuf dhaabbata buufataawwan xiyyaaraa Itoophiyaaf daandii qilleensa Itoophiyaa irraa adda baafachuuf yaaliin taasifne milkoom. buufata xiyyaaraa hidhattootaan to'atamuun haa ibsamuyyuu malee daandiin qilleensa Itoophiyaa boru gara Laallibalaa warra imalaniif tikeeta kutaa akka jiru marsariitiin dhaabbatichaa ni mul'isa. walitti bu'iinsa magaalaa Laallibalaa irraa kiiloomeetira 25 fagaatee kan argamu naannoo buufata xiyyaaraa Shumshahaa Laallibalaa tureen miidhaan lubbuu fi qabeenya irratti qaqqabee haga ammaa hin beekamu. ከተማ ውስጥ ምንም አይነት ነገር የሚታይ ነገር የለም። nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka eeramu ka hin feene jiraataan Laallibalaa kibxatas ta'e roobii ganama sochiin adda ta'e akka hin jirre ibsan. haa ta'u malee kallattii gama Gaashanaa fi Soqoxaas sagaleen dhukaasaa ni dhagahama jedhaniiru. አካባቢ ይባል ከጋሸና ወደ ላይ ውጊያ እንደነበር ሰምቻለሁ። naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaa magaalaa Dabra Maarqos keessa guyyaa har'aa dhaabbileen daldalaa cufaa ta'uu fi sochiin geejjibaa dhaabbachuu jiraattonni BBC'tti himan. sochiin tokkollee hin jiru. har'a sa'aatii 4 irraa eegalee sochiin dhaabbateera. sochiin geejjibaa kaleessarraa eegalee hin jiru. asirraa gara Finfinnees ta'e Finfinneerraa gara kanatti geejjibni hin jiru. hoteelonni iddoowwan bashannanaa fi daldalli hunduu cufaadha. tajaajilli baankiis haga ammaa hin jiru jechuun dubbatan. sababii sochiin geejjibaa fi tajaajiloonni biroon adda citaniif maal akka ta'e akkanaan ibsu. raayyaan ittisaa dabalataan dhufaa jira jedhame. dhufee faannoo waliin waliif ba'a jedhamaa ture. tokko kana sababni jechuun ibsu jiraataan kun. jiraataa kabiraan sababa sochiin gufateef akkanaan ibsan. kaleessa faannoo irratti tarkaanfiin ni fudhatama ka jedhu ibsi ba'ee ture. haaluma kanaan raayyaan ittisaa faannoo irratti tarkaanfii fudhachuu wayita eegalu miseensonni faannoos ofirraa qolachuu eegalan. kanarraa ka'uun sochiin hundi gufate jechuun ibsan. bulchaan naannichaa kana dura rakkoo uumame mariin furuuf hojjetamaa akka ture ibsanii ammallee nagaa buusuuf uummata naannichaa waliin mariin taasifamaa akka jiru dubbataniiru. qaamoleen walitti bu'iinsa keessaa qooda fudhachaa jiru jedhan mariitti akka deebi'an gaafatan. walitti bu'iinsi balalii xiyyaaraa danqe jedhame kun raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo ofiin jedhan gidduu walitti bu'iinsi babal'ataa jiru yeroo dhagahametti. ji'oota muraasa dura mootummaan federaalaa humnoota addaa naannolee deebisee gurmeessuuf murtee dabarse hordofee naannoo Amaaraatti mormiif walitti bu'iinsi mudateera. bakkeewwan naannichaa tokko tokkotti hidhattooti humnoota waraanaa federaalaa waliin wal lolatti seenaniiru. dubbi himaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa miidiyaaleef kibxata ibsa kennaniin buufataawwan waraanaa lamarratti haleellaan tasaa irratti banamuu ibsaniiru. dabaluunis hidhattoota maqaa faannoon socho'aa nagaa booressan irratti tarkaanfii ni fudhanne jechuun dubbachuu isaanii miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. pirezidaantiin naannoo Amaaraa Dr. Yilqaal Kaffaalee har'a ibsa kennaniin dhaamsa kana jedhu dabarsan. ግጭቱ ከቀጠለ በክልላችን ስርዓት አልበኝነትን rakkoon kun yoo itti fufe naannoo keenya keessatti seera maleessummaan babal'achuun miidhaa gama hundaa nutti fida. miidhaa hamaan kun osoo nutti hin dhufin hundi keenya dursinee tumsa nurraa eegamu gochuu qabna. nageenya keenya eegsisuuf olaantummaa seeraa mirkaneessuuf rakkoo dhalate karaa nagaaf mariin furuuf amma tumsuu feesisa. caasaaleen nageenyaa naannoo keenyaa fi raayyaan ittisaa waliin ta'uun naannoo keenya iddoowwan adda addaatti hojii nageenya eegsisuu isaan hojjechaa jiran dantaa uummataa eegsisuu fi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf akka ta'e uummanni naannoo keenyaa hunduu hubachuu qaba. sochii nageenya eegsisuu raayyaan ittisaa taasisu hunda keessatti uummanni keenya cinaa dhaabbachuun akka tumsuu qabu dhaamsan dabarsa jechuun dubbatan. እንቅስቃሴ ሁሉ የክልላችን ህዝብ አብሮ ከጎኑ ተሰልፎ የበኩሉን
ጥረት እንዲያደርግ ጥሬን አቀርባለሁ። torbanoota muraasa darban naannoo Amaaraa magaalota akka Gondar, Qobboo, Waldiyaa, Shawaa Roobiitiif bakkeewwan biroot humnoota mootummaa fi Phaaphaasota Sinodosiin Tigraayitti hundaa'e taasisee fudhatama dhabsiisuun kanneen muudama fudhatan muudama isaanii mulquu beeksise. Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa har'a kenneen muudama Phaaphaasiiwwan Tigraayitti gaggeeffamee ture kan balaaleffate. Naannoo Tigraayitti dhiyeenyuma kana Sinodosiin Mambara Salaamaa jedhamu Phaaphaasota haaraa biyya keessa fi alatti haa tajaajilaniif muuduu beeksisee ture. Kanarraa ka'uun Sinodosiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kuratattamaa waameen har'a tarkaanfii Bataskaana Ortodoksii Tigraay kana balaaleffachuun uggura kaa'eera. Sirna muudama Sinodosiin Tigraay gaggeesse irratti hirmaachuuf Awustiraaliyaa irraa dhufanii buufata xayyaaraa Booletti kan deebi'an Abbaa Saraqa Birhaan Walda Saamu'eel dabalatee kanneen muudaman hundi ugguramaniiru. ኢትዮጵያን ኤልዛቤል በማለትና ስሟን የሚጠራ የተረገመ ይሁን በማለት እንዲሁም ኢትዮጵያን ኤልዛቤል ዳጀቹን አከሱመስ መቃሼ ከንዳው ከን አባራሜ ዳጀቹን አከሱመስ በተስካና ተዋዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ወሊን ገራገርማ በርሲሳ ቀምነጀቹን በርሲሳ ሶባ ሚዲያሌ ገራገራን ካንዱበተኒፊ ስርነ ሙደማ ሴራን አላይረት ካድመማተውን ከንፍለማን አባ ሳራቅ አርቢሃን ወልደ ሳሙኤል ፊ አደምሲቻ አደዱሬን ዱርሳ ከንቱራኒ ፊ ኢብሳ ከና ከንጅራን በርሲሳ ተስፋዬ ሀድራ ሀራ አዶለሰ ዲግደሚጃ በርኩመ ለማ ፊ ኩደሸን ኢራ ኤገሌ ኮረ ወሊ ገላ ሲኖዶሲ ቁልቁሉን በላለፈተመኒ አደባፈመኒሩ waraana Tigraayitti mudate wal qabatee manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa waraana deeggarteetti sarbaba mirga namummaa naannichatti mudate ilaalchisee sagaleen ishee hin dhaga'amne jechuun Bataskaanni Ortodoksii Tigraay of dandeessee Sinodosii Manbara Salaamaa jedhamu hundeessitee turte. Ibsi Bataskaan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa har'a bahee garuu Sinodosichi sabarratti kan hundaa'ee fi adeemsa waldattii keessaa waan hin jirredha jechuun fudhatama dhabsiise. መንበረ ሰላማ የሚል ህገወጥ ስያሜንና ስያሜን በተመለከተ በቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ትውፊትም ሆነ ዋይ መቃ ሴራን አላ መንበረ ሰላማ ኢላልሴ ዱዳ በተስካና ቁልቁል ኦርቶዶክሲስ ተይ ዱዳ ወልዳለ ክርስቲያና ዱሪ ኬሰtti kan hin beekamne hundi amantii kan hin qabne qanoonaadha ala kan ta'e caasaa bulchiinsaa kan waliin dha'u ta'uusaarraa kan ka'e bataskaanni ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa hin fudhattu dabalataanis seenaa duudhaa fi bulchiinsa bataskaanaa tokkittii fi idil addunyaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa irraa bifa adda ta'een duudhaa cabsuun saba bu'uura gurbanitti hojiilee gurguddaa galee argamsiisanii fi carraa hojii uuman hojjechuu beeksise. Komishinichi rakkoolee nageenyaa fi kanneen biroo dandamatee bu'aa argamsiisuu ibsa har'a miidiyaaf kenneen kan beeksise. Akka naannoo Oromiyaatti waggoota sadan darbanitti damee turizimii irraa galiin birrii biliyoona 15 argamu komishinarri taanaa komishinii turizimii Oromiyaa Naggaa Wadaajoo himaniiru. Komishiniin kun yeroo hundaa'u dhimmoota gurguddoo shanan irratti xiyyeeffate kan hojjetaa ture. Tokkoffaan misooma hawwata turizimiiti. Inni lammataan maarkeetingii yookaan immoo gabaa turizimii babal'isuu fi dhaadhisa turizimii babal'isuudha. Kan sadaffaan diijitaalaayizeeshiniidha. Afuraffaarra kan jiru michoominaa fi sassaabbii leecallooti. Ofii keenya qofaasii keenya leecalloo maddisiisuu hin dandeenyu garuu leecalloon bakka bakkatti jira. Leecalloowwan kan iddoo tokkotti fiduudhaan gara kanatti akka inni dhangala'u gochuun yookaan immoo qaamolee kan immoo hojjetan wajjiniin waliin tumsuudhaan qisaasni akka hin jiraannee fi bu'aan akka dhufu gochuudha. Shanaffaaf inni murteessaan inni dhumaan ga'umsa dhaabbilee tajaajila turizimiiti. Isa yeroo dhiyootti jalqabne waggaa lamaan sadanarraan jalqabne irratti jalqabaa jirra. Galiin turizimii akka guddatu wajjin hojjetame waggoota sadan darban keessatti tilmaaman galiin akka naannootti argame keessaa qarshiin biliyoona 15 turizimiidhaan ta'aa jechaadha. Kun immoo hoteelotaan manneen nyaataa tajaajiloota adda addaa imalawwan biyya keessaa fi biyyoota alaarraa gaggeeffamuun kan dhufu jechaadha. Komishinara Komishinii Turizimii Oromiyaa kan ta'an Adde Lalisee Dhugaa immoo rakkoolee gama turizimii mudatanii fi akkamittiin akka dandamatanii hojjetan dubbatu. የገጠሙን ቻሌንጆች ምንድን ናቸው? ኮቪድ ነበረ፣ እሱ የግሎባል ፓንደሚክ ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በክልላችንም በሀገራችንም ረኮለን ሙደተን ማሊዳ ጀኔ ዮ ይላል ኮቪድ ቱሬረ ኢኒ ወራ አዱኛቲ ኢታንሱን አሞ አመናኖ ኬኛ ኬሰት በኬወን ወልቲ ቡኢንሲቲ ገገፈማ ጅሩዳ akka biyyaattis naannoo kaabaatti walitti bu'insa keessa turre kanaaf imaltoota addunyaa irratti kallattiin dhiibbaa uumeera kanaaf rakkoo guddaatu nu mudate akka naannoo keenyaatti ammoo addumatti walitti bu'insi jira garuu immoo walitti bu'insaan olitti odeeffannoon dogoggoraa fi ilaalchi dogoggoraa bakkeewwan nagaa fi nagaan bulanii galuun danda'amu dhaquu sodaachuun sirrii miti bakkeewwan imaltoota biyya keessaa fi alaatiif daawwachuuf nagaa qabeessa ta'an akka jiran carraa kanaan fayyadamee cimsee dubbachuun barbaada. Komishiniin Turizimii Oromiyaa biraandii haaraa Viizit Oromiyaa yookaan Oromiyaa daawwadhaa kan jedhu uumuun akkamiin akka itti milkaa'e akkasitti himu Naggaa Wadaajoo. akkasumas immoo biraandii Viizit Oromiyaa kan jedhamu sooshaal miidiyaa irratti very powerful ta'ee Oromiyaa keenya naannoo keenya gaariitti addunyaadhaaf kan beeksise jechaadha. Dhiibbaa gaarii uumuu danda'eera. Akkasumas naannoleen biroollee Viizit Oromiyaa jennee wal qabne isaan Viizit Oromiyaa kan jedhu sanarraa fakkeenya fudhachuudhaan maqaa naannoo isaanii Viizitiidhaan akka godhan argaa jiran mul'ata.
misooma hawwata turizimii wajjin wal qabatee bakkeewwan hawwata turizimii haaraa kanneen akka Shaalloo, Habaas, magaalaa bishaan gurraacha amma Shaashamanii jalatti kan jiru jechaadha. DC illee qaba bakki sun bakka hawwataadha. Garuu xiyyeeffannaa kan hin argannedha. Isa kana bal'inaan beeksisuu irratti hojii hojjennedha. Kana irratti immoo qaamoleen garaagaraa irratti akka isaan gurmaa'an gochuu wajjin wal qabatee hojii hojjetamee jira. Waaroo Dambal magaalaa Baatu koriidarii turizimiiti garuu darbanii kan deeman malee bakka bultumaan turre. Isa kana maal goone waggaa waggaatti ayyaanni cuuphaan gaggeeffama. Ayyaanni cuuphaan akka addaatti kan gaggeeffamu haroo irratti qabee haroo irratti raawwata. Kun taateen kun akka addunyaatti beeksifamu waan qabuu fi miidiyaalee biyya keessaa fi alaa gara sanatti affeeruudhaan laayivii akka isaan dabarsan gochuudhaan tura opereetoroota gara sanatti waamuudhaan bakki sun akka beekamu hojii hojjenneen bu'aan gurguddaan mul'atee jira jechaadha. Turizimiin naannoo sanaa sirriitti sosocho'aa jira jechaadha. Barjaawwan turist saayineej jedhaman balbala Finfinnee shananuu irratti yoo deemtan ilaaltan imaltoonni karaa kam akka deeman maal fa'aa akka argan keenya jira. Odolaawwan hara dambalirra jiran irratti akkasumas immoo paarkii Booranaa, paarkiiwwan Baalee, gaarreewwan Baalee, gaarreewwan Arsii bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Amma Feesbuukii, Instagram galtanii ilaaltan haayikiin giruuppii hedduutu naannoo Oromiyaatti bal'inaan deemaa jiru ijoolleen baay'een. Carraa hojii uumuu wajjin wal qabatees himaaxaa warra jedhaman gara 82 hundeessuu wajjin wal qabatee hojii hojjennee jira. Oomishaalee turizimii kan jennu amma waan harkaan qabamu waan ijaan mul'atu caala turizimiin muuxannoo yookaan ekspiriyensiitu oomisha ta'a. Fakkeenyaaf gaala irratti gaala yaabbatanii deemu. Guluffii fardaa kun turizimii jaarganii turizimii keessatti ofiisaatiin oomisha jechaadha. Namni waa fudhatee deemu yaadannoo isaati kan fudhatee deemu jechaadha. Kanneen akkasii 28 kan uumne jechaadha. Bishooftuutti Tourist Excellence Center ijaaruudhaaf dhaabbata Jarman wajjin waliin ta'uudhaan sagantaa tokko amma jalqabuuf jira jechaadha. Rakkoo ogummaa turizimii wajjin wal qabatee jiru furuudhaaf gahee mataa isaa kan qabaatu jechaadha. Akkasumas Google Art and Culture wajjin wal qabatee hojiin hojjetamee jira. Kanaa wajjin wal qabatee speeshaalii suuraalee 1700 kan ta'an dijitaalii irratti kan goone jira. Yeroo dhufnu homaayyuu hin qabnu amma garuu qaamolee